barnoonni keenyarraa dirqama wanta namni hundi beeku qabuudha. Ati Google account ni qabda yookiin ni fayyadamta hagam takka irraa fayyadamaa jirta. Google account ati fayyadamtu kun email tokkocha kana irratti geega 50 ol akkasii kenne hubeeyte itti fayyadamaa jirta. Wantoota jedhaniin isin agarsiisa har'an tana. Nagaa rabbiillee hin daganne ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya. Kan irratti argamtan kun leellisaa tuubidha. Warri haaraa gara chaanaala keenyaa dhuftan ana dhufu isiniin jenne wanta diimtuu san tuquudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Google accountiin yeroo fayyadamtan takki yeroo create gootanii bantan wanta lamatu akka gaarii isinirraa barbaachisa. Tokko maqaa hin irraanfanneen banatuu qabdan. Lama password hin irraanfanneen banatuu qabdan. Wantoonni kun lamaan murteessaadha. Lakkoofsa biyya jirtanii ittiin bantanii sana mootu yoo irraa cuftan skip yoo irraa gootan baay'ee filatamaadha. Akka international ta'e biyya fedhettu isinii tajaajilu jechuudha. Google emailii tokkocha isin banattan kanarratti waan hedduudha isinii kenna. Google tajaajila garagaraatiif isin tajaajila. Google jechuun software guddaa addunyaa kanaati. Bilbiloota gosa garagaraati irratti ni dalaga. Fakkeenyaaf Samsung Android dha, kun Apple dha, iPhone dha. Kana lamaan irratti illee ni dalaga. Software baay'ee bal'aa fi baay'ee smart ta'e akka addunyaatti sadarkaa duraati irra jirudha. Garuu faayidaa hedduudha qaba. San keessaa rubii takka irraa fayyadamaa hin jirru. Mee har'an tana wanta gaggabaabsinee ilaallu jira. Geegaa 50 ol akka inni bilisaan isinii kenne ni beeytanii eeyyeni kana karaalee inni itti isinii kennuun isin agarsiisa. Nafaana tura. Amma asumaan gara barnootaa ceena. I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Jewar Oromo Faris. Kabajamtoota hordoftoota kiyya barnoota keenya har'aatiif jalqaba Google Chrome seenna. Google Chrome erga seentanii tuqaa sadiin tananii tuyitanii irra gabbuutanii desktop site kajettu tana select gootanii sambooda bakka duwwaa kanarratti Google login jettanii katabdan. Google login jettanii erga katabdanii email hedduu irraa qabaatu maltanii jawaala keessanirraa akkatti isinii dhufa. Yeroo inni akkatti isinii dhufe email kam akka barbaaddan profile email kana tuyitanii akkatti tarree kana keessaa ni fudhattan. Erga email barbaaddan irratti deeffattanii tuqaalee sagalii walitti aantee jirtu xiqqoolee tana isii tana ni tuyitan. Isii tana erga tuyitan barnootni keenya har'aa gaas keessatti xiyyeeffata waan ta'eef jecha wantoonni kun hunduu isinii ol yaa'an. Wantoonni kun wanta Google wal qabatanii akkaawuntiilee Google irratti erkatanii Google tahanii jechuudha. Paakaappii garaagaraa isinii kennanidha. Fakkeenya barnoonni keenya har'aa as keessaa waa afur fudhannaa. Footoo ni fudhannaa. Footoo tokko Google waan lama ni fudhannaa. Kabara mootu olitti Gmail fi Drive ni fudhanna. Drive Gmail Google waan fi footoo ka jedhu fudhannaa. Hunda isaanii amma takka takkaan laallaa nafaana bu'aa. Yoo barbaaddan asirraan seenuu dandeettanii yoo barbaaddan ammootu wantoonni kunniin jawaala wajjin ni dhufanii Google wajjin ni dhufanii yoo hin dhufnellee asirraa yoo tuutan paakaap godhi isiniin jedha Google Play Store keessaa gabbuufattan. Wantoonni kun wanta bilbila keessa wajjin dhufu amma alarraan qaba gabbuusee waan ta'eef jecha asilleen seenuu ni dandeettan dubbii keenya irratti asilleen itti fayyadamuu ni dandeettan. Kun Chrome keessanii yoo daawunlood gootan immoo alalleen ni jira waan ta'eef jecha alaan isin agarsiisani. Amma wantoota kanneen tokko tokkoon seenee isin agarsiisa gaggabaabsee jalqabarra asii kana mee haa seennu Google waanidha. Google waan ni cuqaasna continue godha. Continue yeroo an godhe akkatti kiloidii ta'eetiin naa dhufa. Amma as keessatti your storage naan jedha. Across device Gmail photo in the more naan jedha. Wantoota kana sadiin fi caalattuu naan jedha get started jedhaanii asumaan yeroo inni akkatti naa dhufe storage ka jedhu tasiisa hoomirraa storage itti wayitas buune amma storagein kunoo akkatti geegaa 15 naa kennee jira. Amma as keessa waa xiqqoo wayitu jira 0 dha gamma geegaa 15 naa kennee jira amma Google waaniin. Amma asirratti dhaggeeffattoota kiyya ka hubattan Google Drive illeen geegaa 15 kennaa.
Gmail illee geegaa 15 kenna, foto illee geegaa 15 kenna. Wantoonni kunniin warra kiloidiin isaanii wal fakkaata hundi isaanii Google irratti wanti 15 storage isaanii isinii firiidhaan isinii kennuudha. Amma isaa kana pack up godhuudhaaf akka inni waa fudhatu taasisuudhaaf Google kana Google One kana isaa kana akka inni nuu fudhatu taasisuudhaaf irra gasiineet set data pack up jedhu kana ni tu'ina. Erga isa tu'ine irra gasiinee pack up setting ka jedhu kana tu'ina. Pack up setting kana ni tu'ina. Pack up setting yeroo tu'ine pack up setting yeroo tu'ine device data jedhee akkatti emailii keenya nuu fide jechuudha. Emailii nuti keessaa qabnu san jechuudha. Emailii keenya san yeroo inni nuu fide emailii keenya yeroo inni nuu fide kuni change pack up account jedha. Kun hin jijjiirta jedha. Laa hin jijjiirru waan ta'eef jecha amma kanniin wanta kanniin ongoona eeyyamani kenninaafi kanas ongoona eeyyamani kenninaafi amma asirratti pack up using mobile data ka jedhu kana ongoona. Kunis ni banama jechuudha. Amma accounti keenya irratti hundaa'e ongoone pack up Google One ka jedhu kun akkatti nuu banama. Amma as keessa 0 waan taateef wanni takka hin jiru no data pack up wanni asirratti kun argitanii 0 dha. Wanni takka keessan qabu garuu Gmail ifama GB 15 yookiin geegaa 15 pack up naa godhuudhaaf waadaa naa galee jira jechuudha. Wantoonni inni naa akkas gochuudhaaf danda'u footoo fi viidiyoo, SMS, call history, device setting fi Google account data wantoota kana fakkaatan pack up godhuudhaaf humna qaba. Amma tana pack up na yoo jedheen akkana naan jedha. Pack up amma akka gootu si ajaja pack up jedhaani qulfii bilbila keessanii isin gaafata. Qulfii jawaala keessanii yeroo itti naqxan akkatti pack up ta'u eegala jechuudha. Geegaa 15 GB 15 pack up isinii godhu eegalaa jechuudha. Amma kettaanu footoo laalla. Fotoon seenna mana fotoodhaa yoo seennee bifa kana qabatee isinii dhufa. Emailii keessan gubbaa kanatti hin kaayaa. Amma waan kana lamaan isin ajaja. Isin ammuma pack up akka godhu ni ajajjanii. Yoo dura asirra jiraate high quality jedha. Kun ammoo original quality jedha. Original makana irra dhiifattanii akkuma suuraan sun achi bu'een isin haa ta'u. Wayita gootan amma asiin akka confirm gootan isin ajaja. Confirm ni jettaniini. Confirm yeroo jettaniin skip godhaatana bifa kanatti isinii baa no photo isin jedha. Wanna takka of keessaan qabu photo fi video isin jedha. Amma bakka kana dhuftanii gubbaa kana profile keessan ni tuqxanii. Profile keessan yeroo tuqxan getting ready to pack up now jedha. Amman tana qophii akka ta'e isinii himaa jira. San booda in tuqxan bakka kana gad. Yeroo isaa san gad tuqxan suuraaleen keessan bifa kanaan isinii baya. Amma suuraa kana irratti argitan wanti tun sarkilii godhatee jira. Argaa jirtanii suuraalee kana. Sarkiliin tun ni baddi. Pack up hin taane. Pack up yeroo inni ta'e suuraaleen waan kana qaban hundi isaa irraa badan. Setting isaanii tu'ina. Setting isaa tu'inee bakka kana yoo dhufne kunoo amman tana pack up and sense jedhaa jira. Amma Googleen kun viidiyoo keessanii fi suuraalee keessan hunda isaa pack up godhee geegaa 15 isinii kenne kana irratti fudhataa jira jechuudha. Ammaan ofirraa oof godha. Google Drive illee ni cuqaasna. Google Drivein yeroo cuqaastan inni illee bifa kanaan isinii dhufa. Bifa kanaan yoo inni isinii dhufe amman tana wanni gochuu qabdan sarara sadiin kana tuqxan. Sarara sadiin kana yeroo tuqxan setting ka jedhu kana tuqxan. Setting yeroo isin tuqxan storage ka jedhu amma kunillee geegaa 15 isinii kenneeti jira. Upgrade isiniin jedhaa jira. Geegaa 15 tolaan isinii kennee jira. Geegaa 15 yeroo inni isinii kenne pack up ni tuqxanii. Pack up ka jedhu sana yeroo tuqxan pack up by Google One isiniin jedhaa jira. Amma achirrallee ni fudhannaa jedhaa jira. Haaluma kanaan pack up tuni banaa jirti kunoo. Erga isii tana banaa gootan
Imeeliin hunduu asiin wal fakkaataadha. Waan inni fudhatuu danda'u asiin fotoodha, SMS dha, call history dha, waan isin qabda waan isin barbaachisu hundaan fudhata. Amma suuraa kana yoo tuuyitan, foto kana yoo tuuyitan pack app science ka jedhu kana on gootanii kuno amman tana isa keessa geegaa 15 san GB 15 san fudhatuuf qophaa'ee jira jechuudha. Kuno read about the Google Photo and Storage Policy Update isin jedhaa jira. Amma kun on air ka ta'e video fi suuraalee jiru hunda asirratti pack app akka seera isaatitti godhatee fudhatuuf GB 15 akkasitti afaanitti kilaashii fi nyaachifatee isin eeggataa jira jechuudha. Amma asirratti kuno amma foto fi video jechuudha fudhataa jira jechuudha. Asirratti kabajamtoota dhageeffattoota keenya isinirraa gabaabsuudhaaf wantoonni kunniin Google keessatti argaman kana qofaa miti. Wanti Google keessatti argaman waa hedduudha. Gmailiin seenne Gmail illeen haaluma kanaan qabiyyee isin itti namaa ergitan wanta isin namaa ergitanii fi namni isin erge geegaa 15 uf keessatti qaba. Garuu Googlein keessatti Gmailiin jechuudha pack app akka kanneenitti ittiin qabu. Garuu achuma keessatti draft godheetiin hin qabataa geegaa 15 ofirratti qabatuu danda'a waan namni isin ergeef isin namaa ergitan jechuudha. Inni illee kanumaa wal fakkaataa Google tokkocha keessatti akkaawuntii tokkochaan wantoota afran kanarraa geegaa 15 yoo argattan geegaa 50 oliin isiniin jedhe kana geegaa 60 bakka takkatti argattan jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoota kanatti akka gammaddaniif akka waan hedduudha irraa barattan abdiidha qaba. Yoo isinitti tole like share gochuun hiriyoota keessanillee gaya. Barnoota hafan itti aanu biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa. I am Oromo Forest. I am Oromo Forest. Yeah, what Oromo Forest.